warra Jawaari waliin dhamoo eenyu takkaa jagnaan agarre takkaa hayyuun agarre takkaa kun hinaaftu. Jarana biyya tanan wareegama itti kafallee jirra wareegama itti kafaltee jirti dhiirti. Wanni biddiru qabatee as gubbaa agartee iyyinuuf biyyituun akka namni amma duriyyeen irraa waccuu kanatti miidhaas geetti. Leencichi Oromoodhaa atileet Fayyisaa Leellisaadhaa barruu takka barreessa. Warri makiinaa bitachuu dandeettan jechuudha. Hingallee bargirrisoo girroo galii jawwee irraa eegalii poosti godhan jechuudha. Maaliif? Tokkoffaa haasaa afaan Oromoon beekan. Jawaar baggan daggali warra gali. Jawaar gaafni inni Oromoo gadi gaafa gartee ani dhummuga dhaladhe jedhee ka'ee biyya galee haadha wallaalee moo isa wallaalee akka inni tuulama keessatti inni ganda shawaa magaalaa Jinniititti dhalatiin eenyu dogongore jenname. Jawaariin guddaan baratee hayyu jedhan bakka itti dhalate hin beekne. Gaafa abbichuun Ameerikaa irraa teerastummaa irraa haqee gara biyyaa galchee Jawaar akka dhummugaa miti magaalaa Jinniititti dhalate kan nutti sheemuu yeroo dhaabsiin Jawaariin jala uriitu. Sheemuu yeroo hangeen haqa Jawaariin jala uriitu. Ganduu kan inni lamaan kadhadhan. Oromoon tuuwwan naga qabdi. Oromoon tuuwwan naga qabdi. Namni hadha maqaa Oromoo qotii awwaalaa jiru kan kana lamaan. Nama isii qabu dhabanii nama gad dhaabbadhaa jedhuun seenaa qabdan jechuun kun seenaa keessan awwaalaa jira jedhuun dhabanii jechuun nurra duultee hadha dachaate. Ijoollee daa'imman waan bee nurra ijaarsan jechuudha. Dirooniillee kan gartee dha'ee samii gubbaa kuffisuu danda'uu fi bakkoota diinonni jiran hunda isaatu to'atee yeroo gabaabduu keessatti akkuma duratti isin ta'e daqiiqaa takka keessatti bakka 80 haga 100 tankaar fudhachuu kan danda'uuf kiiloomeetira 70 sa'aatitti kan fiiguu danda'u jechuudha. Kun Itoophiyaa yeroo ammatti taankilee akkasuma raadaroota akkasuma diroonota akkasuma meeshaalee miigilee 35 dheengadda sinimee jira jechuudha. Addunyaan amma sodaattu akka addunyaatti biyyoonni Ameerikaan faati qaban biyyoonni xiqqoon tokkollee Afrikaa keessaa hin qabne hedduu Itoophiyaan hidhattee jirti jechuudha. Kana qofaa miti. Post ni godhee jira akka Field Marshal Biraanuu Juullaa dhiyoo kana ibsanitti Itoophiyaan ufii xiyyaarota gurguruudhaan gara addunyaatti meeshaalee lolaa jechuudha. Biyyoota addunyaa kaleessuudhaaf qophii gubbaa jiraachuu bitachuu osoo hin taane ammaacha jechuudha. Addunyaa gurguruudhaaf teekinooloojii baranee ta'e kanneen deemaa jirti bakka gammaddanii kaleessas waan isin dabarsee jira raadara irraa jechuudha. Raadara lama Itoophiyaa irraa shaarraa galfatte guyyaa irraa diinonni keenya akka keessaaf alaallee bakka jiranitti hollachaa jiran jawween faati. Inumaa fincila kaasee biyya keessa rabshaa fidaa jira jechuudha. Bowwaa yoo taate malee amma Itoophiyaan rasaasaan osoo hin taane carariidhaan eegalaa jirti dubbii. Isiniin galu carariin maal akka ta'e. Karaa gabbaa qeerroo hiriira baajadhiiti karaa gubbaa gajaa'e waan ati kafaluu deemtu nagarta. Ajaja Jawaarii fudhu waa dalaga jedhee gabbaa'e. Waan si gadhuufuu deemtu arguu deemta jechuudha. Sigalee taphni akka durii sun hin jiru. Biyya diiguun duriyyeen Oromoo bakka leessa deebisu sa'a 24 dalaguun aga duraan dabarte jechuudha. Garaa muradhu. Warroonni isin caalu dandeettii qabu warri waggaa 150 nu bilche ka Awurooppaa Ameerikaa keessatti hayyoota gugurdoo addunyaa keessatti waan fedhan addunyaa wajjin walii galanii gartee nurratti dhiibbaa godhuu danda'an afaan qabatanii ta'an jechuudha. Jawaariin tokkochi adda ofii akka saree malaattee kitaaba gurgurachuuf Awurooppaa Ameerikaa keessa olii gaffiigu wanni inni fiitu akka illee hin jiru gurraacha calawu. Tana tuun ammoo qabxii itti aantu lammataati jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa akkuma waliin waan hunda argaa jirrutti shaffisee qabxiin guddoo irra dubbachuu deemtu itti aantu waan taatee waa'ee Gaazaati. Waa'ee Gaazaati. Ittimaan hindidaa hirkisaan hindidaa mala guchuma luffichaa jedhani. Anka biraan ajaa'ibsiisu. Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Kanaadaa biyyoota addunyaa kana keessaa biyya Arabaa isoo kee biyya gaazni irraa burqu neebii gatiisaa beekuun nima. Ameerikaa fa'aatti gaazni aga ol ba'ee gadi hin deebine. Guyyaa irraa hin dabala malee hin irratu. Eessatti? Ameerikaa, Awurooppaa keessatti guyyaa irraa hin dabala malee hin irratu. Kijiba naan jedhe gargaaraan jawweedha gabbayi. Awurooppaa keessatti jechuudha. Awurooppaan sadarkaa gaaza dhabdee cilee bubeeffattuu seenti. Awurooppaan, Ingiliz, Swiidin, Hoolaand, Jaappaan, Jarmaan guutuun isii cilee bubeeffatte barana jechuudha. Waan gaaza jedhanii arguu dadhabdee. Beektan isa namni keenya hedduun hin beeku bargirri isaan keenya hedduun hin beeku. Maal dhabdee gaaza dhabdee jechuudha. Gaazni yoo laalle biyyoota gaaza ofii lafa rabbiin baasee fi baafataniin alatti biyyi gaazni rakasaa isa ture Itoophiyaa jechuudha. Evidensi ragaa Swiidinaan jechuun ni maltan. Ragaa malee hin dubbannu alhamdulillah rabbi akkana dubbise. Itoophiyaan Gaaza, Keeniyaan, Soomaaleen faati, Suudaan fa'aa gaafa na qabdu hundisii Gaaza Itoophiyaa irraa bitatan jechuudha. Kontiroobaandiidhaan Gaaza asii bitanii Gaaza mootummaan galchee asirraa bitanii Keeniyaa biyyoota alaa geessanii gurguraa turan jechuudha. Beeka kan namni keenya kan hin beeku. Leencichi Oromoodhaa atileet Fayyisaa Leellisaadhaa barruu takka barreessa. Warri makiinaa bitachuu dandeettan jechuudha. Hingallee bargirrisoo girroo galii jawwee irraa eegalii poosti godhan jechuudha. Maaliif?
tokkoffaa haasaa afaan Oromoon beekan. Anas ni ka jecha leenca Oromoodhaa, goota Oromoo, hayyuu Oromoo, jagna Oromoodhaa. Ka sabaaf jecha birrii ambittiin nama ajjeesu inni gannaqee biraa lixa jechuudha. Fayyisaa Leellisaa yoo adda atileetummaas irra jiraatee biiliyoona argataa barii gartee yeroo takka yoo fiige. Eenyuuf saba ofiitiif jecha waan addunyaan seera dafkaatti san cabsee waan hunda dhiisee mana galee jechuudha. Saba ofiitiif jecha sagalee ta'ee waan san maradha. Hadda garuu durriyyeen karaa deemtuun hundi isa qooqabuu barbaadde jechuudha. Warri gartee dhiiga namaa dhugee baratee jiraate hundi warri dhiiga namaatiin surree jijjiiratu, warri dhiiga namaatiin karabaata jijjiiratu, warri dhiiga namaatiin siree bulu, warri dhiiga namaatiin fuudhee gurguru. Warri takka dafqa ofii xuruurratee nyaatee hin beekne jagnoota akkanaa kana yeroo quba qaban sheemooyyuu Oromoon salphina sibiyaa saba koo lammii tiyeesniif qaaniidha. Jabaa keessan jabeeffadha jagna keessan. Waan arge Oromoo irraa nama isa nyaatu feete Oromooyyuu allaal. Nama isa xiqqeessu, nama maqaa isaatiin daldaalu, ka isa kadhatu, ka surree isarraa mulqatu, ka aayyoteen irraa sabbata irraa gartee birrii hiikkatu barbaadan jechuudha. Fayyisaa Leellisaa isiniif jecha waan inni dhabe isin hin beektan. Waan meeqa dhabe? Saba ofiitiif jagna. Garuu jecha ajaa'ibaa barreessadha. Namoonni makiinaa bitattanii gaazni qaaloof dubbattan farda bitadhaati karaa dhaabbichuun dalee gubbaa yaabbadhaa deemaa jira. Maaliif? Qabannaan makiinaa bitan makiinaa irraa gadi yaadhaa birrii miiliyoona 2 namtichi birrii miiliyoona 2 hadda makiinaas keessa oofam makiina miiliyoona 20-30 jira birrii Itoophiyaa. Qabannaan bitate gaazni qaalee jedhee waan dhayyuu salphina siif. Miskiinni waan nyaatu waan dhugu dhabee karaa gubbaa gala jechuudha. Qarsiraa dalagee jiraata namni. Jiruun itti qaalooftee salphatii diqqaatee jiraata. Namtichi makiinaa qabu jiruun qaalooftee dheeroo iyyuu diinummaa mataan isaa jechuudha. Akkuma jagni keenya jedhe. Garuu jecha sana akka birii hiikee hedduun namaadha. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa olii gaduuf. Mootummaa Itoophiyaadhaa uummata kanaafi maal godhe? Gaazaa gatii gabbuusee ofii duggoomaa hunda godhee galchaa ture. Makiinaa elektiriika qofa maaliif deebise? Biyyattiin teenya elektiriika qabdi. Aggaarii alhamdulillah. Uummanni rakkoo kanneen akka irraa hin baane. Gaazni maaliif dabaleedha? Maqaa lolaatti rakkooti miti. Gaazni sababni inni dabaleef tokko Jibuutii rakkoo jira inni lammata karaa nadha waan sochii lafaatiin karaa Affaar keessa rakkoon gale kun waan gidduu aga baaburri cituutti shakkiin kun jirama jechuudha. Adda namoonni keenya namoonni uummataaf qabsoofna uummataa waa jenna jedhan kunniin as deebi'anii rakkoo uummanni keenya keessa jiru cinqii uummanni keenya keessa jiru kan ambi siyaasaa fadha biyyarra lola bannadhee deema lolli rabbiitu jechuun ilma namaa isin dhageessa. Jecha clear garuu mucaa sana amma TikTokii gubbaa duruyya jala ijaaranii akkami jawaariin akkasittaa laal dikteetarri beekta dikteetara jala deema namni dikteetara wajjin deema jechuudha. Mucaa kanaan akkami akkas jettee duulla rabba namaa jira jechuudha. Iskiliir gaafii akkana ilmoo namaatti gaafata mucaan gaafii qulqullu gaafii gartee isallee adda onnechiisu miti maaliifi gaafii ilmi namaa waan fedhe gaafata jalqaba biyya keessa sanuu biyya jira san keessatti jechuudha. Ulkaatee uummata amma biyya guddatee kana waan fedhu ati gaafate sii deebisan. Lolaan miti bara waan fedhu gaafate ati hattuudha akka bas dhaabatatte lakka anattuu miti siin jedha si qofle. Anattuu miti kanaaf sii deebisa jechuudha. Jawaarii yaadda namni gartee ol ka'ee abbaa keenya tokko as gubbaan jenna fakkaate abbaa keenya tokko sirra cufnaa jedhanii akka gaafa Umar Suleeman gubbaa cufanii isa dura dhaabbatee sirra cufnaa jedhanii gartee maali miidiyaan irratti haasa'u kana sirratti cufnaa jedhanii maaliif sirra cufan kana kun abbaa keenya kana. Adiis Oromoo Dr. Abiyyiin Oromoo eeggata gaafa bakka takka jirtan hedduu namoonni kunniin namoota guddaa namoota gartee kabajaa qabu. Mucaan sun gaafiin inni gaafate kitaaba gurgurachuu dhufte moo qeerroo jaaruu dhufte kanumaan eebar jawaara tan gabaabduma lakki abbaa dubbii dhugaa addin gaafate mirga isaa deebisuu malee maal jedhee kitaaba gurgurachuu dhufe lakki siyaasaaf dhufe yoo kitaaba gurgurachuu dhufe kitaaba ofitti fufu yoo siyaasaaf dhufe kitaaba dhiisee kitaaba eebbisiisee tum gadhiisa seerrillee akkasuma addunyaa irratti kitaaba ni eebbisiista nama eebbisiista nama kitaaba isteetara maree gurguratu si jalqabaa eebba gara Jawaar Mohaammed jechuudha. Jawaar dhugaa qaba beektanii jiran adda maal jedha kaleessa Itoophiyaa Oromiyaa out of Itoophiyaa Oromiyaa out of Itoophiyaa dhaqalee Oromiyaa bilisoomsinee adda baafna hadha hoo innummaan sun Jawaar Mohaammed bara kamiin obbolee Jawaar Mohaammed miti bara Jawaar Mohaammed lala mee namni kun hayyu ittiin hayyu jechuun bara nama jechi isaa tokkooti
maaliif hayyuun beekaa duruma dubbata ganam nama guyyaa keessa kalee waa dubbate hayyuun misu wallaahi sanga'u jiru wallaahi abbaa fi tanna gaafadha beeka namni jedhan tokko ganam yeroo kaawlaar Muhammad yoo Muhammad Abdallah yoo Abdallah ganama Abdallah amma guyyaa keessa dhuftee Hasan yoo jedhe intaw Itoophiyaan kaleessuma yeroo magabbaatu qabsaa'onni kalee hunde jalqaba isiniin dhaqa seenaa dubbisan qabsaa'onni kalee ganama yeroo ba'an Itoophiyaa jedhanii beekan miidhamtoota Itoophiyaa jedhanii qabsoo eegalan shantamoota keessa jechuudha 1950moota urree eegalan sababni itti Oromoo deebisanii maali nama tokko ka Tigreetu xiyyaara Itoophiyaa xalafee biyya Arabaa dhaqe qabsaa'oteessamtu jedhanii itti fidan abboo warri kanneen koloneeffatan jala dhufaa mallee maqaa kanaan haga gaafa bakka goolii keenya 4 kiiloo geennutti hadda maqaa Oromooti yoo deemne adda keenyatti waa jijjiirra malee yookaan nu keessee nu diiganii naafne saniif illee ufija Oromoo ta'ee dhufeetiin nu diigaa ture jechuudha beekaa. Adalli Jawaar fasamuu dalagaa jiran. Wanni Jawaar dalagaa jiru seeb galgalaan gabbaafatee adda. Kalee miliika arrabsaa adda miliika faarsa. Kalee Hayila Sillaasee arrabsaa adda Sillaasee faarsa. Kana nama keenya garuu diddaa gadhaa jechuudha. Anatu amma tokko baasee isin gaffite jechuudha Jawaari. Ka inni miliinikiin kalee abaabu hadha faarsu. Ka inni kalee Itoophiyaa abaabu hadha faarsu. Maaliif? Karaan biin jirtu. Oromoon inni kalee subu harkaa baate. Adda yoo danda'e naftanyoota qabatee dura duunuudhaafi. Naftanyoonni cabxe lamuun kaatu jechuudha. Qotamte awwaalamte. Jawaar Mohammad kalee ilmaan Oromoo adda diigee nyaachaa ture. Dhaabbilee Oromoodhaa dhaaba Jiraar Waaqoo guutuu, dhaaba Jaarraa Abbaa Gadaa, dhaaba Kamaal Galchuu namni inni karaa gubbaa galche Jawaar Mohammad tunniin hattoota kijibdoota jedha jechuudha. Amma yeroo Arsii Farargeen faati Jawaar keenyattee jala fiidduu sheeb wayyuu salphattoota isa wallaahi rasintima. Sheeb salphina kun diqqeenna keessa nama hayyuu keessa nyaate. Arsiin barkaleessa maqaa qabdi dhaaba qabdi bar. Dhaaba Arsoomaaf dhaabdee Oromoof dhaabdee qabdi. Warra hadda Jawaar bakka kennee fi shanee ijaaree ni deemu kanaan dura namni qabsoo Oromoo godhee gabba ilmaan Arsiiti. Adda bilisummaa Oromoo ka dhaabe ilmaan Harargeeti. Garuu sadiinuu lachuu karaarraa galche Jawaar. Gaafa dheengadda galanii yaadattanii dhaabboleen tuwwan hunduu hattuudha. Gandaan ijaaramtee Arsiilleen gandaan ijaaramtee Harargeelleen gandaan ijaaramtee deema biraa galaa dhaabni jiru kiyyaa kafaa'oo jechuudha. Dhaaba kafaa'ooti, dhaaba shaneeti, dhaaba hadha upiidooti jedha jechuudha. Lammaan gubbaa babbaasuu deema guyyaa sanii. Akkasi dhiira karaa gubbaa galche. Hadha manguddoon teenna kalee qabsoo kanatti umriin isii dhumate. Hayyoonni keenya umriin isii qabsoo kana keessa dhumate. Galmeen adda duriyyeen waan jettu beektanii Jawaar kitaaba katabeetti hattuu tokko jedha. Ana isinitti hima. Yoo taate kun nuti gartee kitaabolee lafa jira. Namni akka gartee abbaa eenyu jaarsa kana Arsii keenya kana abbaa Anaajiifaa kitaaba ka seenaa Oromoo qumaan jalqaba irraa haga dhaati siijim qabsaa'ota Oromoo takka ibalu qabsoo lafa kaayetiin siimu si galee kitaabolee jira. Abbaa irraa katabu namni isaa ol fuudhabanii sareen isaa nyaattee bakka hundatti hafte malee jechuudha. Sheemuu yeroo dhaabsiin Jawaariin jala ooliitu. Sheemuu yeroo hargeen hadha Jawaariin jala ooliitu. Ganduu kan inni lamaan ka dadhabne. Oromoon tuuwwan naga qabdi. Oromoon tuuwwan naga qabdi. Namni hadha maqaa Oromoo qotee awwaalaa jiru kan kana lamaan. Nama isii qabu dhabanii nama gadhaabbadhaa jedhuun seenaa qabdan namichi kun seenaa keessan awwaalaa jira jedhuun dhabanii jechuudha. Nurra duultee hadha dachaatee ijoollee daa'imman waan bee nurra ijaarsan jechuudha. Waan hadha Jawaar Mohammad dalagaa jiru milkaa'uu fi dhabde malee waan inni hadha biyya teenya qotee bulaa keenya godhuuf horsiisee bulaa keenya godhuuf hadha inni dalagaa jiru birrii ilma isaa irraa fuudhee abbaan ajjeesaa jira Jawaar. Ilma isaa ganda keessatti ammallee diqqeessuudhaaf isaa 24 dalagaa jira jechuudha. Hadha karaa dhufeen gartanii bara Oromiyaa isin hin jenne hadha. Oromiyaa isin hin jenne bara. Itoophiyaa ijaarraa isin jedhaara. Gaafa kaleessanuu namtichi kun kaayoon isaa jalqabaa namtichi kun Isqeel Gabbisaa waliin barreessanii harkaa qaban hadda hayyoonni bara waan na ajaa'ibee jira. Hayyoota gaafa Atlaantaa waliin dhandhee eessa dhaqee namni kun tokko gabbeen dubbatu namummaan tokko keessa. Bara uummata kee kana waan deebi'ee ilaalu wallaahi yeroo allaalu nama qabnaa jedhee wallaahi nama hin qabu. Waraqaa barreessanii jiran harkatti nu hiranii bara. Itoophiyaa akka sibiilaa ijaarraa jira Jawaar gaafas. Oromoon gabbahee an Oromoo isiniif qabsaa'an jecha adda Jawaar achi galle. Kalee isinitti maa baane kalee. Jawaar baggan daggale warra gale. Jawaar gaafi inni Oromoo gale. Gaafa gartee ani dhummu gadhaladhe jedhee ka'ee biyya galee haadha wallaalee moo isa wallaalee akka inni tuulama keessatti inni ganda
shawa magaalaa jinniititti hin dhalatin eenyu dogongore jenname jawaariin guddaan barate hayyu jedhan bakka itti dhalate hin beekne. Gaafa abbichuun Ameerikaa irraa teerastummaa irraa haqee gara biyyaa galchee jawaar akka dhummugaa miti magaalaa jinniititti dhalate kan nutti. Nama kana hayyu jettanii jedhan nama ganda itti dhalate hin beekne isin soba hin beekanii eenyullee akka ta'e haadha Oromoo ta'uu liidhaa malee eenyullee akka ta'e ni beeka jawaar. Jedheeralle an Oromoo ta'ee fi miti jedhe laala. Uummata miskiina kana galaana nyaataa jedhan. Kiyyaa dirqama kiyyaa sabummaa kiyyaa qabsaa osoo hin taane jawaar kan jedhe maali? An Oromoo ta'ee fi miti. Oromoo isinitti himnee nu deddan. Amnaatu Oromoo isin jedhe. If nam tokko yeroo inni akkas jedhe an Oromoo ta'ee fi miti. Awwaa Oromoo ta'ee fi miti. Ani waan akkas ta'e hin beekne an keessa hin jiru jechuudha barbaansa. Paartii sanii miti ani. Qaama sanii miti ani. Uummata miskiina kanatu galaana nyaataaf iyyaa jedhan. Dhimmi kiyya tuqame yookaan wanni kiyya tuqame caalaa kam jedhe sitti himu. Sitti himaa akka biraa hin jiru. Abba himate hin jenneen an takkaa jawaar Oromoo miti hin jenneen. Rabbi beeka kana. Hojii Rabbi keessa seenu maaliif bor guyyaa qiyaamaa irraa gaafatama. Garuu namni kun jechi isaa gochi isaa wanni inni jedhu. Hayyuu Oromoo arguun barbaadu. Abbaa qabeenya Oromoo arguun barbaadu. Goota Oromoo arguun barbaadu jawaar. Wanni an dhibbatti irraa arge. Ammoo kutaa mara keessaa ilmaan Arseetiif ilmaan Harbii agarsiisin fedhu. Haa uummanni Minisootaa jawaar taa'ee kan biraa achaas kijiba Mustafaan naana jedhu gabbayee nam tokko. Maal barbaada beektu ijoollee siyaasaan beeke ijoollee waan takka nu batin taree lafa tanniin jallisee jedha ooguu barbaada. Abbaa qeerrootiin hin jedhe kalee eenyu abbaa qeerroo isa godhu sooshaal miidiyaa gubbaa gaafatanii Aljazeeraa wanni nuti ati qeerroo hoogganaa jennaan hoogganaa miti jedhe maaliif itti gaafatama ilmaan namaa fi fedheessa. Yeroo ganda keessa as deebi'e ani hooggana keessa ni jedhaadha. Fichisiisuu bira manni isin abbaafi. Jedhe fichisiisuu bira maal Oromoodhaa? Ayyoo bulchisuu bari akkasii birriin dhufteef kaa yoo waliin dhahe malee jiraachuu hin danda'u. Yoo dhiiga namaa gannaqsiise malee jiraachuu hin danda'u. Waa meeqis dabre sabni keenya kun. Waa meeqa jedhame Oromoodhaan. Kalee gabbahee dheengadda waan na ajaa'ibu warri addaa Ameerikaallee isin dhufuu jira dhagaa warri Ameerikaallee laf jedha isin himaa Mustafaan. Kalee jawaar maamba gabbahee Oromoon warri adda isin jaahamu akka dhooftan dhagaa itti gaafatama isin deemu deemtan. Oromoon Amaaraaf sabaa sablammootaaf Tigree miidhaa jirti. Kana akka Oromoon warra kana hin miineef qabsoofnaa siin jedhaa jira. Kanaaf qabsooftanii isin bara jawaar isinitti hime. Kiliir isin dhageessu. Qulqulluu. Namni hadda gabbahee waa'ee kanarraa jawaar akkamitti Oromoon miidhaa jirti akka sabaa sablammoota. Amaara maal godhaa jirti? Tigree maal godhaa jirti? Namni gaafatee jira hin jiru. Atama maal godhaa jirta jettee Oromoon nama miidhaa jirti. Inni arge kagartee harka dha'uufi. Kophaafi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneeffama biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'e jechuudha. Abilita qabu. Waan haaraa nuti goone har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaan saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibbamuudha ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo. Dhiiroo ani irratti mul'isitti illee kijibu. Ani waan isinii ta'u isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani intarteeyinara yookiin bashannansiisaa keessaniiti ani hoogganaa keessan. Hoogganaan akkamitti hooggana jawaar? Ni taraa wal gaafanna. Namni adeemsina akkamitti jawaar hooggana? Eenyu filate? Hooggana jechuun kan uummanni filate. Yoo hooggana uummataas hin jedhu yookaan hooggana paartii ta'uu danda'a jawaar. Jara na bara Oromoo tana bar loon jedhee ofa bar jaban loon horii jedhaani bara dabru taa'ee horii jechaan jedhu taasisa kana bar hoggana keessa yoo jette ati paartii tokko hoggana ta'uu dandeetta. Paartii tokko amma fakkeenya kaafaa'uun an hoggana uummataa jechuun dandeettu hoggana paartii saniiti namoota miseensa isaa ta'e yookaan deeggartoota isaa malee kan uummataatii miti. Uummanni waliin qabe kun guutuun isaa uummataa ta'uu dubbata. Waan uummataa ta'uu hoggan uummanni dura taa'u kun yoo gartee miseensa isaa ta'e okey miseensa paartii kaafaa'uudha. Kafaa olii amma keessa jiranitti hin fakkaannaan miseensa paartii kafaa yoo ta'e yes hoggana ta'uu danda'u paartii ta'e natti miseensa hin jettee taate hoggana taataaf marroon fakkeenyaaf hoggana shanii malee hoggana Oromootii hogganni uummataa gaafni ta'u yoo uummanni filate harka baasee filmaan nuyi deemee uummanni yoo filate hoggana paartii saniiti kanaan alatti paartiin kam addunyaa keessatti paartiin kam hoggana uummataatiin hoggana paartii sanii yookaan garee jechuudha tawaabsii narraa bitadha fakkeenyaa fi nama keenya waan gariin tuje paartiin siyaasaa maalii jennaan nama keenya hin beeku namoota wayii kan wal ijaaranii uummataan isinii dalaynaa
Waan akkanaa isinii goona nurraa bitadhaa nu qaxaradhaa jedhu jechuudha. Afaan keenya isinii deebisa. Waan akkanaa isinii goona nu qaxaradhaa nama jedhee deemu jechuudha. Uummanni ilaalee hojii isaa jaalate qaxarata nu dalagaa jedhee. Fakkeenyaaf mootummaa hadha jiru kabiyya jiru kana waggaa 5 uummanni Abbaa Hamzaa barruu san lammat deebitee naan ala ufa garta. Abii saree miti. Sareen isin tanamaa duttu. Abii ilma Oromooti. Jagna Oromooti. Hayyuu Oromooti. Beekaa Oromooti. Ka isin dhiisiise akkanatti. Hoggana keessa isin jala yaataniif isinillee nafxanyootaa fi TPLF illee ka golaggalche ilaala abbichuun. Sareen isin tabakka maraa duttu ta Oromoo duttu. Tanamaa duttu saree jechuun nama namaaf gabbahee alaas duttu. Dhagaa saree jechuun namni saree janiin tokko nama namaaf duttu. Gantu janiin nama namaaf duttu. Nuti ilmaan Oromoo taanee Itoophiyaa bulchaa jirra. Biyya tana gubbaa gartee tanaaf iyyina jechuudha. Kanaaf paartii dhiifama. Fakkeenyaaf paartiin badhaadhinnaa waggaa 5 kanaaf uummata qaxarate jechuudha. Paartii badhaadhinnaa waggaa 5 kana. Yoo jaalate uummanni waggaa 5 biraa deebisee filata jechuudha. Yookaan ni buusa. Dhagaa gaariitti. Yookaan ni buusa dhagaa. Wanni isin hin galin. Paartiin kamuu fakkeenyaaf kaafaa jira, shanee jira, gimboo sabaatti jira. Hundinuu paartii bakka bu'oota uummataa osoo hin taane nam tokkollee hatta nam tokko bakka hin buune. Namni isaan kan filatillee hin jiru jechuudha. Naggaadee waan tokko gurgurachuuf deemtu. Uummanni irraa bitata. Fakkeenya Jawaarummaan irra jiru kun isinitti himee jira. Chirchaarooni sultaani jedhee gartee siyaasa irraa bitadhaa diimaan jedhee kadhachaa bahe. Gaafa xiqqoo isii waa kitaaba dubbisee irraa galtu san dubbataa jechuudha. Kitaabni Jawaar hadha dubbisee ittiin biyya tana diigaa jiru kitaaba lola addunyaa lammaffaaf katabame. Addunyaan gaafa Afrikaa qircannattee addunyaa kana guutuun kululeeffalattee deemtu ulooftee gadooftee dadhabdee waan saniin biraa dabre jechuudha. Hadha namni keenya osoo kitaaba sana argee ofitti qaanaya. Nama kitaaba san dubbisee jala deemus ofitti qaanuuf tadha sila wallaahi. Barwaan waggaa meeqa waggaa 60 70 dhaatiin deemaa. Kitaaba san fuudhanaaliif uummanni biyya kanaa waan beeku miskiina jedhee fuudhee deemaa. Jawaariin waan Orowaaniin maalii gaafadhaa. Simbira jiraadha orraan jirtan. Kitaabni Jawaar dubbisus ammoo 195 hayyoota gaafadhaa. Kitaaba warroonni akkaataa hanna waan hundatti gaangistanii addunyaan katabde akka waliigalatti akkatti waa diigan jechuudha. Yookaan akkatti waa ajjeesan. Kun amma kan inni amma maa'ii fuudhu deemu kun akkamitti wal ajjeesan nama. Hattuun akkamiin waa hatti. Meeq Jawaar kitaaba siyaasaa dubbisee osoo gadiin bayadha kana rakkatu Jawaar. Osoo guyyaa takka kitaaba siyaasaa dubbise. Kitaabni siyaasaa akkaataa ati uummata itti qabattu, itti haasoftu, ittiin kijibni. Jecha ajaa'ibaa kana akkaataa ati doongorre si barsiisa kitaabolee siyaasaa jechuudha. Garuu jajjaba barachuun isa teettee. Xaxama wanni isa dhibe kana saniin mataaf wargalchuun barbaadu. Ni jira kitaabolee hedduu jira. Seenee iskoolii irraa waggaa lama barata. Nama keenya rakkoo inni adda qabu kun bara wanni nama keenya qottee awwaalte maali? Warra Jawaarii waliin dhamoo dho'eenu takkaa jagnaan agarre, takkaa hayyuun agarre, takkaa kun hinaaftu. Jarana biyya tana wareegama itti kafallee jirra. Wareegama itti kafaltee jirti dhiirti. Wanni bidiruu qabatee as gubbaa agartee iyyinuuf biyyi tun akka namni amma duriyyeen irraa waccuu kanatti himidha as geetti. Uummanni keenya waggaa 170 sareen itti nyaattee itti kola'ee calatti daaraa itti ilmi namaa agartee alaa manaa itti uumatee walitti dabree ilmi namaa dhiinni akka lagaatti laga akka galaanaan laga yaa'ee lubbuu ilma namaa meeqa gaaratti harcaatee aayyoon itti gudeedamtee alaa manaa itti bannee itti cabnee maqaan Oromoon hin qabne sabni kun hin qabne itti bahee kana hunda namni keenya gartee itti obsee makiinaa lafarraa harkifame Oromoo meeqa akka gartee makiinaan magaalaa irraa magaalaa harkisan. Qaamni isaa dhumatee kaan mataa kaan miila magaalaa meeqa keessa makiinaa harkisaa bahe. Wareegama gas kafalee takka namatti hin galle namni keenya biyyattii tana siin ga'e jechuudha. Hadda kara deemtuun hundi gayyaatee anatu Oromoo waa godha jettee maaltu isa galchaadha Jawaariin. Uummanni hin dubbanne isa maaltu inni xabaqaa isa godhate. Uummanni biyyaadha waa dubbachaa jiru jira. Biyyaa ka qabsaaniif ala taaniitii miti. Haa dhufumee biyyatti. Nimma dhunuman guddoo waamne mallatteessinaaf Jawaaraa galee biyya waa dalagu jala deemnamee dhiiraa inni. Jecha takka qabalee takka haa ijaarumee Jawaar. Yoo Jawaar qabalee takka keessa taa'ee amansiisee inni ijaaree deemeen gara Jawaarii ta'a. Qabalee ganda tuggartanii gandooyi 01 biyya yookaan 02 yan kana gartanii yoo Jawaar ijaaree deemeen ganda eessaa fuudhee sammuu dhiira dura jira kaayyuu dura jira ijaaruun taphaatu namaan deemuun taphaatu namaan deemu jechuun bar garafamaa kabalamaa bariin tumamtaa dura haga ajjeechaatu jira kaa haga ajjeechaa akka inni amma suufa tolfatee dhiqatee Awurooppaa keessa deemaa ana hoggana keeti jechaa si arrabsaa kaan xiqqeessaa kaan ol kaasaa akkasiin qabsoon qullaa deemteeti
xiqqaattee beeloftee dheebotteeti garafamtee hidhamteeti. Dhugaa Jawaar Maammadadhaa bakka inni argatee lubbuu bokkisuun ni beekna jechuudha. Ilmaan Oromoo hadha biyya bulchaa jiran warra gartee safuu beeku. Namalleen tuman namalleen sodaachisan. Jawaariin hadha gabbayaa si ajjeesanaan jedhe jedha waan ijoolleen daa'imman itti kofaltu. Osoo si ajjeesaa miti yaabbichuun guyyama takka ija badduun laale Jawaari yoo biyyi addunyaa tanaa ala jiraatte addunyaa tanaa ala baa Jawaar Mahammad. Addunyaa tanaan ala. Irratti deebu addunyaa tanaan ala osoo jiraatte osoo yaabbichuun waan birii ija badduun laale. Bara zabana tokko salphatee bara. Jagna kana leenca kana dura dhaabbatee ka jeneraalonni Tigree dhaabbattee fincooftuuf bar Tigroonni nurraa hidhaa yookaan nurraa ajjeesaa itti balaaf dura sodaatte. Akkasumalee hin dandeenyu. Hadha gartee deeruun ganda keessa deemtee deeruun dhiigan ilma namaa gannaqsiisu nama hayyuu kana Oromoon jagna qabdi hayyuu qabdi nutu nyaatee fixe. Jeneraal Taaddasaa Birruu faati bar sadarkaa hangoo gubbaa san jiru ganii bar saba ofiitiif fannifamanii ajjeesanii bar. Jagnoonni gasgaan sunni takka kiisha ofii ilaalle takka jiruu ofii ilaalle hangoo ofii takka ilaalle Oromoo. Ayyoo meeqa booyaa jiraadha. Ayyoo meeqatu booyee ture. Ayyoo boochisuuf hadhallee aabboo boochisuuf meeqa iyyataamaa ta'e. Ijoolleen 5,000 meeqama inni misan himnaa sun baradha. Lubbuu Jawaartu itti gaafatama warra biratti illee. Jawaarii furra Jawaarii waliin deeggan. Bilisummaan kan dhuftu dhumachuun rabbi namaa fida bilisummaa. Jijjiirama hundaa kan fidu rabbiin isaa hubsatta malee nama ajjeesu ni miti. Kaqawwee fudhe lamaantu ajjeesa kan rabbi illee ayyame. Filamee addunyaan uummanni Itoophiyaa illee filatee hadha duuba deebi'anii mootummaa kennaa mitiidha. Seeraan akka nama gaafachiisu hin beeku namni. Gabbaatee seeraan heera biyyaatiin mormita malee ololtuu bar hadha osoo gaafatee namoonni amma biyya keessaa oloo kan oofan paartiin keenya fakkeenya kaafaa'uu fidaa jedhama kaafaa'uu kootuu kaafaa'uun dhaabatee dhiyaachuu hin danda'amu. Wilii haarawatti boordiin filmaataa kaafaa'uu qoratee wilii haarawatti paartii guutamu ulaagaa hin guutuu wilii ilaallamee galmaa jechuu haarawatti naa qabadhaa. Maaliif hoogganaan qabu faca'eera diigamee jira. Paartii teessoo hin danda'adha. Shaneen akkasi kadaa'u jechuudha. Sirna tokko hin qabdu, kora godhan, caasaan tokko hin jiru, sochiin tokko hin jiru, paartii ta'anii taa'aa jiran jechuudha. Namoonni hadha kaa ol ka'ee utaalee ebalu jedhee deemu kuni ka biyya keessa biyya hadha seera qabdi. Kalee bar nama waa balleessu biyya keessa mootummoonni dabareen dhiisanii bar. Mallasfaatti. Maaliif? Isa gargaaraa jira. Oromoon kalees paartii siyaasaa ofii ijaarti. Kaafaa ulfaa inni ijaare jala ijaare. Maaliif mormitoota jiraa jedhani. Baqqalaa Garbaatiin Mararaa Guddinaa fa'aa birrii kafalanii figaa filmaanii ganu morma paarlaamaa keessa taa'aa jiranii Mararaa Guddinaa achi taa'ee barmallasii arrabsaa ture. Isa erga ati waan feete dubbadhu sin tuqu jedhan jechuudha. Baqqalaa Garbaa maal jedhe? Takka Oromoo ta'uu kiyyaaf hin hidhamne jedhee bar takka Oromoon kijibee. Hidhamaa ture garuu maaliif hidhamee? Siyaasa birri kafalamaaf uummanni Oromoo paartii qabadhee ta'a jechuudha. Nama keenya kan mataa ol qabate ni ilaalanii ni hidhan ni ajjeesan ni kolaasan ni dhabamsiisan kaan hardha'oo ni hadha Oromoon fakkeenyaaf eenyu namcha dheengaddaa wannatti ajjeesan qabadhu eenyu ajjeese jara. Ka dheengaddas maqitti ajjeesan. Namoonni hadha mootummaan kun akka siyaasaatti hagu mootummaan kun dhufe maqaa siyaasaatiin du'e kadhuma ta'een paartii badhaadhinnaati. Amma dhiyoo kanas tuulama keessa kun hoogganaa 4-5tu ajjeefame. Jara ajjeesa laal. Ufiillee wal ajjeesi siyaasaa ittiin dalagachuu haa hidhanii barbaadan nama haa garafanii barbaadde nama jechuudha. Mootummaan kun wallaalee arguu dhabe garafuun barbaade garuun dhattu tokko lammata garuun wanni fidan hin jiru. Ni beeka mootummaan kun akka gaariitti. Eenyu akka waa dalagaa jiru ammoo irraaftiif isiniinaaf tuquu qabaadha. Ka biyya keessaallee alaallee wannadha uummata irratti dalagaa jirtan biyya irratti dalagaa jirtan hafee ati waggaa 5 eenyu homaan hin goone akkas fajenne akkas fagoone taniin akkasiin tokkoon namaa naa qabadha. Walii gati kafaluu yaatan. Biyyoonni guddate biyyoonni akka Ameerikaa biyyoonni guddaa waan argisanii maan nama yakka dalage akkanumaan fiiganii hin tuqan. Yoo inni yakkatti hammaachaa ture qofa qacabsu godhan. Yookaan guyyaa eeggattee akkuma nama gartee abbaa hoolaa qalachuuf keessaa wannaa guuruu guyyaa tokkoon si guuran abbaa takkaan. Kaati nama si iyyullee hin qabne gaafa atillee dagatte waan sani. Gaafa atillee barquba hin qabne gaafa namni quba hin qabne qacam birgim
Uummata akka xiqqoo sabaa isirra eegallaal gaafas. Malkaanis waamani sababa xiqqoo takka yookaan namaa wal dhabda yookaan qorsoo ijoollee harkaa jisitti waan xiqqoo takka hin geenne ol si galchan yoo atachi ol seenti si gayyaa abbaa kiyya badiina daladde. Adda ofii keetii daladda komantiidhaan waan hundaan dachii kana balleessite. Deeggadhu Oromoon sin jechuu barbaadeeti. Mootummaan hadha jiru kuni mootummaa jarjaruu miti. Mootummaan hadha jiru kagadoo namarraa ba'uu fiiguu miti. Suuta gattaa'ee uummata dura si dhiyeessuu deema. Ila kunoonu kana dalaynee warri kalee dalaguu dhoorgee hagana gufuu nutti ta'ee asiin ga'e ebaluu fa'aa kunoo murtiitti kennadhaa asiin jechuu deemu. Naa qabadhu tan. Suutuma taa'ee bara. Dalagaa jiranii arga hundaa. Isinitti maa jira? Caqasaa abbichuu Mustafaas Gubbaayyuu miti. Yeroo bahee guutuu Oromoo isitti nam hunda caalaa Itoophiyaa ummaa warra uummata Itoophiyaa caalaa uummata saboota biraa caalaa abbichuu Oromoo iyyuu jira. Hayi Oromoo. Ee bal'aa lagartee hayi Oromoo. Akkasii bar. Maaliif? Hin galleef kaa. Hin galleef bar. Silaa jechi sun takkattiin saba kiyya kana irribaa dammasitee karaa deebifte wallaahi. Kanaaf akkasii uf laalaa. Taayyeen maaliif hidhamee abbaa murtii gaafadha abbaa kiyyaa. Taayyeen waan hidhameef sun taayyee qabdi. Kun amma anaan karaa waan hin jechisiin. Maaliif namoonni hidhaman mana murtii dhiyaate taayyeen sun taayyeef mana murtii qabdi. Eekaadha waa tokko illee godhinaa duuba. Taayyeen yookaan qulqulluu ta'ee gabbaa yookaan gartee akka irra baramee gabbaata taayyee sun anan qabdu. Sun waan hidhaniif warra hidhee fi mateetu ilaala jechuudha. Namni hin balleessin hin jiru. Abbichuu dhabuun ni mala bara. Adde daanachira munni mala fiildi maarshaal biraan ujuula warroonni akka biyyaa dalagaa jiran nuti jala yaanu kunniin warroonni nu akka qonnaa gartee halkanii guyyaa maqaa waamnu kunniin seera dhiyaachuun ni mala boru yoo yakka dalagan namni hidhamuun paartii siyaasaa hojii ta'eef miti yakka dalagamee hidhama namni walii galatti namni hidhamuuf abbaan dhugaan isaa isa baaftu qulqullaa'ee baya namni maa hidhamee ilaalina ni hidhama namni addunyaa kana keessa biyyatti hin hidhamne hin jiru maaliif akka lama hidhama namni maqaa siyaasaatiin hidhamuun ni mala. Badii balleessee hidhamuun ni mala. Kana kan adda baasu mootummallee miti mana murtiiti. Hadda Itoophiyaa keessatti manni murtii dhugaa waa murteessu jira yaallee hin jiru. Bakka hunda korrupshiina jira. Bakka hunda rakkoo jira. Maaliif warri kaleessa gartee sirna kana keessa turantu akka jiran waajjira mara keessa jiran. Warri kaleessa yaani bakka hunda jiran. Maaliif akka salphatti yaasan biyya tan namni keenya kalee alarraa ture bulchaan turre. Muuxannoo feesisa. Takkatti waa mara yaasan suuta baa'onni martu haga kana keessa cinqee hedduu nama kaayaa jiran. Nammeeqa akka gartee badii balleesse gabbaasan lubbuu namaa balleesse gayyaaf abbootiin murtii adda jiran kun. Tokko bakki yakki guddoon sadarkaa kana deeme kana. Kun hundi isaatu suuta tartiibaan deemamee manni murtii illee sirraa'ee heeraaf seerri biyya kanaa illee sirraa'ee wanna hedduu sirraa hojjira. Gaafa kana karaa gartee wanni hunduu qulqullaa'ee gabba'u dhufa malee adda mana hunda yoo ati seente dhukkuba keessara. Nama lama waliin biyya bulchaa jiraadha. Diina biyyattii tanaatii fi namoota nagaa warra biyya kana bulchan waliin jira gammaa waajjira mara keessa. Kuni qulqullaa'uun adda barra. Mootummoota Itoophiyaa keessatti dhufan keessa namni akka abbichuudha bakka hamtuu yeroo hamtuu aangoon itti dhufte hin jiru. Jabina nama kanaan beekama. Tokko yeroo addunyaan cabxee ikoonomiin biyyaa cabxee koronaan biyya diigee. Inni lammataa biyya waggaa 150 takka ummanni mirga ofiillee hin beekne waa takka hin beekne kan wal diigee wal fixe amantiidhaan kutaan gandaan sabaan wal nyaatee wal fixe kan namoonni waajjira keessa namoonni muuxannoo qaban harka 190 hattuu qofa si shoomuuti yaala bal'aas shaar warra gartee hangoo yoo dhufe namni hin fayyadamin gaafa hangoo irra bu'ee gaabbii as taa'u kawwanni baratee fuudhee asiin dura barate maaliif qaxaramee kun waajjira mootummaati waa nyaachuu waa kalqoo son taane bii namaa waa kalqa namni barate hojii namaa uuma namni waa barate. Namni Itoophiyaa kan barate hunduu waajjira dhaqee qaxaramuuf deema. Kana dhufe laal. Kanamuu waa nyaachumaaf qaxarameetumaan